Plan gootee nama sun ajjeesuudhaaf itti qophooftee ajjeesuu jechaan wanta nama liqifamnedha. Obboleessa keetiisitti gandayyuu. Dhugaan jedhamu kun gandatu isaan maallaqaan isaan bitee isaan ajjeese taanaan ani jarru kun ajjeefamuu qabuun jedha. Akka kootti kun garuu Caalaa Bultumee bichaan kan gurbaa kan ajjeese. Gurbaan Jimmaa kun hosoo mucaan Jimmaan gurbaan jedhu natti badheeti akka waa biraan. Mucaan boqote kun hosoo gandummaan isa keessa jiraatee Caalaa Bultumee hiriyyaan ta'u ture. Waan Oromummaatti walitti dhiyaataniif Oromummaadhaan obbulummaadhaan walitti dhufanii namni nama miidhaa namni nama galaafata mucaan kun galaafatame. Obboleessaatiin jechaadha. Garuu akkatti hin ajjeefame sun namni yookiin dubartii irratti wallalee hoggusuu qawweedhaan wal ajjeesuun hin jiru. Maallaqa irratti qawweedhaan wal ajjeesu akka dhageenyetti immoo waan biraati namatti saamtee jedhan kan kun dhugaa taanaan kun baay'ee nama gaddisiisa. Billaadhaan nama waraantee piriiplaan gootee nama ajjeesuu jechaan ani jarri kun akka koortiitti dhiyaatanii hin barbaadu. Maaloo jette jarri kun fooriinariidha. Keezii fooriinarii namichi ajjeesse immoo maallaqa qabaachuun mala. They may be corrupted. Maallaqa kaffalanii mucaan kun osoo dhiigni isaan ba'inu jalaa ba'uun malu jechaadha. Oromoon garuu immoo Oromoon baay'een immoo abbaa ta'e Caalaan sirbe dhiisiitii abbaa ta'e abbaa Oromoodhaa du'e ta'e iyyuu lubbuu namaa galaafachuun yakkadha deeggaramuun qabu. Akkuma fe'ettu maa obboleessa kun ta'e maa abbaa kun dhashe hin ta'in maa haadha kun adeesse hin ta'in. Seera malee namni nama ajjeesuun itti gaafatamuu qaba. Eenyuyyuu Caalaa Bultumee ta'e abbaa ta'e dhugaa godheera taanaan itti gaafatamuu qaba. Piraayisiisaa sun kaffaluu qaba. Waa'ee pirimeediteetidha wanti kun. Itti yaaddamee kan godhame itti gaafatamuu qabu. Ani seeratti dhiyaachuun qabaniin jedha. Maaliif hin jarru kun biyya sunitti liigaalii haa ta'anii illiigaalii haa ta'anii waan beekamu hin jiru. Ispeeshaalii gurbaan saba keenya hin taane sun maallaqaan jalaa ba'uu waan danda'uufu Oromoon biyya sun jiru gurmooftanii gurbaa sun galaafachuu qabdu. Ispeeshaalii hin Oromoo isaan sunillee obbolaan isaaniitiif hin ta'an jarri kun warra isaaniitiif illee hin ta'an namni maallaqaan bitee obboleessa isaa ajjeesu eenyuuf hin ta'u Oromoodhaafis hin ta'u warra isaatiif hin ta'u kanaafuu bakka Oromoon akka godhaa godhu akka kootti garuu du'atu ani nama jakoo balleesse jalamaan isaan balleessa. Kunan koo seeraan kooti nama ajjeese seera malee nama isa ajjeesuu dhumne nama san saamne nama lafaa ka'e ajjeese nama san tuqne ajjeefamuu qaba. Kun mataa kooti ani shawaa ta'ee miti wallagga ta'ee miti anan dubbadhe arsii ta'ee miti of ta'een dubbadhe Oromoo ta'ee sin dubbanne of ta'een dubbadhe kanadhaan an dabarsan akka kootti jecha nama ajjeesee dhufe du'uu qaba. Namichi inni sun garuu hatattamatti akka Oromoon barbaadde ajjeeftu. Maalifiin hoo inni koortiyyuu dhiyaate maallaqa qabaannaan Afrikaadhaan mayyuu korraaptidha siistamiin isaanii. Kanaan duraan dubbiseera waa'ee isaa beektaa ollaa naqeen dubbise. Maallaqa kaffalanii mucaan du'e kun waan ta'eyyuu harruftame mucaan waraaname sun ammoo forensic saayinsii waa baay'ee dubbatu isaan sammuun isaanii sirri miti dhuganiiru diraagii maal jalaa ba'aa jecha namichi kun. Kanaafuu Oromoon tarkaanfii kanan jedhamne irratti fudhachuu qaba. Gurbaa ajjeesee sun ispeeshaalii hoosuu isaan harka poolisiin galiin. Kuni wallaalummaa koosaatu anfees jedha ani wanta akkasii ta'e yaada. Kanuma dubbadha waa'ee isaanii. Asan deebi'amuu waa'ee saba keenyaa waa'ee Oromoo shawaa jettanii gobana daacee jimma jettanii wasii waan ta'e odeessitan. Mucaan ajjeesan shawaadhaa jedhanii miti jarri. Maallaqa isaanii jedhanii ajjeesan malee isaan nama shawaa ta'e akka carraa ta'e mucaan kun mucaa jimmaa ta'e malee obboleessa isaanii warra ajjeesanudha. Kanaafuu warra Oromoo warra sammuun keessan maa jedhamammeen warra kottee duudaa jedhan warra sammuun duudaa siniinan jedha. Warra Oromoo sammuun duudaa kan obbortanii of sirreessanii nama keenya Oromoo taatan jecha nama keenya jeequu dhaawuu qabdu. Tokkoffaa abbaa fe'oo ta'e ajjeefnaan shawaa ta'e maal ta'e isnaan even mirgayyuun qabdu kun dogoggora duwwaadha. Kun oduu warra Habashaati ta'uu isaatti fidanii hin beekan. Isaan nama keenya abbaa namicha